Akkam jirtu hordoftoota keenya sababa adda addaan barnoota keenya addaan kutuun koo ni yaadatama. Haa ta'u malee dhiifama isin gaafachaa ammaan achi bifa qindaa'aa ta'een itti fufna. Har'a barnoota keenya kutaa sadaffaan uumama sagalee dubbachiiftuu gadi fageenyaan xiinxalla. Afaan Oromoo keessa dubbachiiftuun bu'uuraa 5 jiru. Isaanis akkaataa uumama isaaniin gabaabaa yookiin dheeraa ta'anii uumamuu danda'u. Sagalee gabaabaa short vowels. Sagalee gabaabaa kan jennu qubee dubbachiiftuu takka qofa dhimma yoo itti baanudha. Fakkeenyaaf lafa fi mana. Sagalee dheeraa long vowels. Sagalee dheeraa ammoo qubee dubbachiiftuu 2 walitti fiduun uumna. Fakkeenyaaf laafaa fi maanaa. Hubadhaa afaan Oromoo keessatti sagaleen yoo dheeratu hiikaa jechaa guutummaatti jijjiira. Akka asirratti argitan lafa fi laafaa hiikaa garaagaraa qabu. Barnoonni kun akka itti fufuuf chaanaalii keenya subscribe godhaa. Laayikii fi sheer gochuun obboloota keessan biraan gahaa. Yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.